Shamaa daawwattoota keenya har'aas keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'a Booree Lammiiti, gaafatamaa dantaa damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromooti. Booree Lammii baga nagaan nu dhufte jenna. Baga nagaan wayyideetillee dajanee baga fayyaa taatee dhageessa. Hayyee erga gara OMN tti dhuftee bubbulteerta. Mee gaafii kanarraa kaanu yeroo ammaa kana haala waliigala waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru nu ibsuudha na waliigallee. Bareeda. Waraanni bilisummaa Oromoo egaa hojiin idilee isaa hojii waraanaati. Hojii waraanaa cinaatti hojii siyaasaallee hojjeta. Garbee siyaasaati waan taateef waraanni akka waraanatti lolatti jira. Lola qofa otoo hin taane immoo humna isaa guddisuudhaaf waraana haareessa bifa garaagaraatiin leenjisaa jira. Haaromsa tokko tokkollee fudhachaa jira. Akkasumallee haala anjaa keessatti uummata isaa wajjin mariilee garaagaraa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gochaa jira. Waliigalatti haalli waraana bilisummaa Oromoo maalirratti jira ka jetteefi hagana yoon jedhee gahaadha. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti jira jedhamu kanatti injifannoonni hin argamsiisaa jiru maal fakkaataa? Eessa faatti lolaatti jira kan jedhu asumaana ilaala. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa bakka hunda jira. Zoonilee 8 keessatti socho'utti jira. Zoonilee hunda keessatti iyyuu yeroo garagaraatti haala anjaa keessatti lolatti jira. Zoonii lixaa, zoonii giddugalaa, kibba bahaa, zoonii arsadee, akkasuma zoonii kaabatti illee iddoo garagaraatti haala silaa mijataa keessatti lolli deematti jira. Injifannoodhumatu jira. Walumaa galatti waraanni lola guddoo sagantaa sanas ta'uu baatu haala anjaa keessatti as dhiyeenya kana lolumatti jira. Lola cinaatti hojiileen duratti sii kaase sanatti jira. Waan milkiitu jira jechuu barbaadatan. Hayyee waan milkiitti jira jettu keessaa tokko uummata wajjin mari'achuudha kan jedhudha. Yeroo tokko tokko uummata keessaa galgala qaama tokko nu miidhaa, ganama guyyaa qaama tokko nu miidhaa kan jedhu komiin uummata keessatti kan dhaga'amutu jira. Kanarratti maal inni deebiin keessan? Akkuma atiyyuu baantee warra akka waraana bilisummaa Oromootti rifeensa guddifatanii nama saamantu jira. Keessa'uu naannoo bobbaa waraana bilisummaa Oromootti lafoota dhiyaatan keessatti jechuudha. Lafoota magaalaa keessatti ammoo warra waraqaa tikaa, bilishaa, waraana mootummaa bifa sanaan gaangistara ijaarratanii warra saamantu jira. Saamichi inum jira. Komiin uummataatillee inum jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiini lafoota dhaqqabe keessatti humnoota akkasii kana dhabamsiisuudhaaf keessa'uu lafa sochiisaa keessa lafa ofii waraanni bilisummaa Oromoo qaamaan dhaqqabee tarkaanfii fudhatee sirreessuu danda'u keessatti tarkaanfilee fudhachaa jira. Ittillee milkaa'aa jira. Ummati keenyallee dammaqee humnoota akkasii sana heeruu kennaa jira waan taateef komiin uummataa sun akka waliigalaatitti inum jira jechuu barbaadetan. Egaa humna keessanii ala ta'eeti wanti kun kan raawwatamaa jiru kan jedhudha kan kaafte. Gara keessaniin rakkoon akkasii waraana keessaa wanti mudatu hin jiru, uummata wanti mudatu hin jiru. Egaa waraana keessatti badiin naamusaa jiraachuu mala. Dhibbatti waraanni bilisummaa Oromoo bakki itti uummata Oromootiin walitti bu'u hin jiraatu jechuu hin danda'u. Sababni isaa seerri iyyuu kan jiraatuu fi namoota badii balleessan, namoota hir'ina naamusaa qaban ittiin gaafachuuf waan taateef dhaabii akka dhaabatti sirnatu jira, naamusa jira, seera jira, nama badii balleesse seeraan itti gaafannaa. Bifa sanaan deemu jira. Dhibbatti dogongoroonni naamusaa, hir'inoonni naamusaa hin jiran jechuullee baadhu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti marii hawaasa waliin illee taasisuun yeroo garagaraatti haaromsa keessoo ofii isaatiif illee fudhatuuni hir'inoota qabu gara jabinaatti jijjiiree
akkaataa itti hariiroo uummata isaa waliin qabaatu jabeessuu irratti hojjetu daran hojjechuutti jira. Waanuma milkiif bu'a qabeessatullee jira waan taateef haalli jiru kana fakkaata. Uummata keenya wajjin hariiroo dansaa, hariiroo baay'ee jabaa sana qabna. Garuu dhibbatti hir'inni hin jiru siin jechuu hin danda'u. Hir'ina sanarratti tarkaanfii fudhachuudhaan akka fakkeenyatti wanti himamu jira. Egaa kuni seera keessooti waraana waan taateef waraanni seera waraanatiin gaafatamaa. Miseensi dhaabaa seera naamusaaf dambii adaba dhaabatu jira sanaan gaafatamaa. Dabni badii balleessee hir'inni isaa qorannoo seeraan irratti dhiyaate kabiyyuu qoratamee mana murtiitti dhiyaatee seeraan gaafatamee qulqullaa'ee gara dirqama isaatti deebi'a waan taateef keessoodhaan abalufaat adabamee abalufaat akkas godhee jechuullee hombaadhu seerri dhaabaa guyyaa guyyaadha. Qaamota argitee gaafatamummaa sanaa fudhatanii hojii sanarratti bobba'anii hojjetantu jira waan taateef seerri naamusaaf dambii adabaa sun guyyaa guyyaadhaan hojiitti hiikamaa oola waan taateef abalullee jechuun baadhu seerichi sirnaan hojiirra oolaa jiraachuu sana akkasitti yoo si hubachiise uummata keenya illee yoo hubachiise bareeda ta'a. Galatoomii Booree Lammii gaafatamaa dantaa damee siyaasa waraana bilisummaa Oromooti. Egaa uummata wajjin marii akka godhaa jirtan kana nutti himtee akkasis lola irrattis akka jirtanidha. Mee gama uummata wajjin mari'achuudhaan wal qabatee uummata tiksuu irratti hojiin hojjetamaa jiru maal fakkaataa? Keessattuu amma uummanni keenya gama Oromiyaa kaabatiin gara Salaalee dharraatti yeroo humnoota finxaaleeyyiitiin miidhamuu dhaga'ama. Gama dhiyaa Oromiyaatiin gama Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaatti warra Faannoo jedhamu shororkeessitootaan yeroo miidhamuu argama. Kanaaf giddugaleessa Oromiyaatti illee as taakkanii yeroo tarkaanfii fudhataniin mul'ata. Uummata tiksuu irratti waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjetaa jira kan jedhu? Egaa uummanni Oromoo utubaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoo uummata keenyatu ijaarratee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo abbootii keenya irraa dhaale. Uummata keenyatu qabsoo faffachaa gaggeessaa ture. Akka jaarmiyaatti walitti qabamnee qabsoo akka gaggeessinu tolche jechuudha. Qabsoon kuni argitee uummata keenyaa fi ilmoodha. Oromootu akka sabaatti miidhatee dhalee. Qabsaan kunillee ilma uummata kanaati. Hawaasa kana keessa dhalatee waraanichi waraana argitee uummataati jechuudha. Dhalootaan illee uummata kana keessa dhalatee akka waraanatti illee waraana rakkoo uummatii Oromoo barootaaf keessa turan sana irra bilisa baasuudhaaf waraana aarsaa kafalu waraana argitee tola wareegamu waraana akkasiiti. Haa ta'uti immoo dadaannoon waraana bilisummaa Oromoo, bosonni waraana bilisummaa Oromoo, maddii odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoo, loojistiik waraana bilisummaa Oromoo, maddii diinagdee yookaan maddii siyaasa keenya uummata keenya jechuudha. Uummati keenya kuni qabsoo kanaaf abbaadha kan hin jedheef kanaaf. Kanaaf hojii dhumti waraana bilisummaa Oromootiyyuu hojii uummata ittisuuti. Dirqamumti dileensaatiyyuu hojii uummata isaatirraa diina loluuti. Hojii uummata irraa diina loluu sana keessatti wareegama tolaa jenne sana kafaluuti jechuudha. Haa ta'uti riphee lolaadha. Waraanni kuni riphee lolaadha. Lafa Oromiyaa tana lafa hunda dhaqqabee akka silaa mootummaa sanaatti baajata mataasaa tolfatee konkolaataa mataasaa qabaatee lafa hunda dhaqqabee uummata keenya kana difeendi gochuu irratti kaawwii nuum jiraataa jechuudha. Haa ta'uti lafoota ammaati maqaa kaafte gara lixaallee gara giddugalaa kanallee naannoo dharraati wal qabatee lafoonni gara biroo kan qofa osoo hin taane lafti argitee uummati keenya itti miidhaman ni jira. Waan amma keessa'uu dhimma miidiyaa irra jiru waan kallattii lixa Oromiyaa kana haa kaafnu kallattii keessa'uu Wallagga Bahaa kana haa kaafnu. Warri kun warra agartee uummatii laf sana jiru keessa'uu hubattoonni naannoo amma Wallagga Bahaa kanarraa kaasee jala sanaan dhufee haga dhufee asii silkaan baa ga'utti uummati qubatee jiru kuni uummata agartee beela baqatee hojii lafa qonnaa barbaacha
akkasuma argitee namaaf hojii hojjechuudhaaf warra lafa sanarra qubateedha jechuudha. Walitti fufiinsaanii namni maatii isaa fiduudhaan mana namaatti hojii hojjechuudhaaf lafa qonnaa barbaachuudhaaf yeroo garagaraatti warri dhufee walitti fufiinsaanii argitee baroota aga dhufee silkaambaa ga'utti aga gammoojjii sanan gibee kana ga'utti walitti fufiinsaan warra qubataa turedha. Qubachuu qofa osoo hin taane of ijaaraa turan jechuudha. Of ijaaraa turan karoora bara dheeraa waan qabaniif akka waraanatti of ijaaraa turan jechuudha. Yeroo dariitii quba qabdanii yaada wanni miidiyaa kanarrallee sagalee waraabamee deddeemaa ture bifa afooshatiin ijaaramanii meeshaa bitachuu diiyaasporaan lafa ristii achi qabna waan taateef ristii keenya deeffachuudhaaf mala akkasii fayyadamuu qabna uummata keenya hidhachiisuu danda'uu qabna kan jedhuun akkaataa itti meeshaa hidhachiisaa turan abbootiin qabeenyaa akkaataa itti meeshaa hidhachiisaa turantu ture jechuudha. Kuni madda humna isaaniiti. Gama biraatiin maddi humna isaanii maalii kan jedhuu fi gaafa waraanni bilisummaa Oromoo argitee humni isaa dabalaa lafoota bal'aa aanaalee hedduu keessa dhaqqabuu jalqabu naannawa sochiin isaanii jiru kana keessatti adda durummaadhaan warri waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee waraana bilisummaa Oromootiin lolaa ture warra kana jechuudha. Taateen sun ammoo akkaataa itti mootummaa biratti fudhatama guddoo argatanii mootummaan illee akka milishaatti meeshaa dabalataa rasaasa dabalataa itti dhee warri kun akkaataa itti muuxannoo lolaa fudhatan godhamaa ture jechuudha. Itti yaadamee warri kun meeshaa hidhachaa ture. Kuni madda jabina isaanii lammaffaa. Inni biraa yeroo lola Tigraay sanaa akka hireetti warri gara sana deemee lola sanarratti hirmaachuudha muuxannoo fudhatee dhufe warri meeshaa fudhatee dhufe jira. Warri asitti hafes ammoo shaneetu qe'ee keenyarraa lafa keenyarraa nu buqqisuu dhufee mootummaa waliin taaneeti lollaa ka jedhuuni mootummaan illee itti yaadeetu warra kana hidhachiisee akka isaa waraana bilisummaa Oromootiin lolaniif gochaa ture. Warri kun egaa humna akkuma humna baasaa deemu gara gaaffii ristii lafaa warra keenyaa ristii abbaa keenyatu jira jechuu sanatti ce'an. Inni biraa maddi jabina isaanii namoonni muuxannoo qaban namoonni leenjii guddoo qaban raayyaa ittisaa mootummaa keessaa bal'inaan gara sanatti warri dhaqaa turantu ture. Caasaa mootummaa keessaa loojistikaa odeeffannoo gurguddoo qabaataa turanii yaadaan deeggaraa turanii kuni humna warra sanaa ta'ee akkaataa itti argitee sadarkaa amma sila aarsaa uummanni kafalu kanaaf sababa ta'eera jechuudha. Egaa akkuman dura kaasee akkuma humna baasaa deemaniini lafa gaafachuu uummata lafa sanarra jiran lafa bal'aa qabachuudhaaf uummata lafarraa buqqisuu ajjeechaan akka amma deemaa jiru kuni uummata irratti ta'uun kuni adeemsa keessa dhalatee tarkaanfileen akkasii suni babal'achaa dhufe jechuudha. Kun egaa lafa sana qofa osoo hin taane akkuma atiyyuu jettee gara darraa kanas ni jira jechuudha. Darraa keessatti illee darraas mallaash komitee jedhanii koreen ijaaramee koreen sun diinagdee alaaf keessa walitti guurtee namoota bifa garagaraatiin hidhachiisaa turte jechuudha. Hidhachiisuu kana keessatti warra agartee shiftaa fakkaatan warra rifeensa illee guddifatanii warra nama ajjeesan keessaa warra agartee dargaggoota leenjisanii akka idileetti kan maqaa itti moggaasanii bosona keessa ture kan milishaa fakkaatee guyyaa garii mootummaa achi waajjira oolee guyyaa garii immoo warra wajjin deemee lolu sadaffaan ammoo kan yeroo barbaadametti manum taa'ee leenji'ee hidhatee yeroo barbaadametti dhaqee lolu. Yeroo gariitti immoo qe'ee isaatti galee naga'umaan taa'u siviilii fakkaatee ka taa'u warra akkasii sanatti ture jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaa haala danda'ame keessatti warra kana difeendi gochaa ture uummata irraa tiksaa ture bakki itti waraana bilisummaa Oromoo lafa sanarra yeroo socho'u tarkaanfii fudhataa turantu ture. Inni ammaa garuu ka durii sanarra jabaadha jechuudha. Kuni akka argitee kiyyaatti olaallu gochaadhuma shiftummaati. Egaa warra kana waraanni bilisummaa Oromoo dhibbatti argitee difeendi gochuu qabaa gaafatama waan sanaa isa qabaa akki itti jedhanii jiru. Sababni isaa dhibee lola gaafatama waan sanaa mootummaatitti qabaa jechuudha. Warra sana ijaaruu keessatti qoodii mootummaa guddoo humna isaanii horuu keessatti qoodii mootummaa guddoo ammallee warra kana loojistikaan gargaaruu keessatti
muuxannoon gargaaruu keessatti odeeffannoon gargaaruu keessatti qoonni caasaa mootummaa olaanaadha jechuudha. Kanaaf sila dirqamni uummata ittisuu sun qooda mootummaa ture, gahee mootummaa ture jechuudha. Gahee sana baachuu dadhabuu irraa haalli itti amma waraana bilisummaa Oromootti waa qaqqabachuu kuni miidiyaa irra dhagahaatuma jira. Garuu uummanni keenya akka itti hubachuu qabu bakka silaa gochuu qabutti hojii waraana bilisummaa Oromootiyyuu hojii uummata isaa ittisuu, hojii nagaa uummata isaa eeguu, hojii uummata kanayyuu rakkoo keessaa baasuu sanarratti hojjechaa akka jiru hubachuun barbaachisaadha kan jedhu sana kaasuufanii dhajane. Boore mee asirratti warri biyya bulchuu pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee jechuudha. Yeroo nuti faannoo rukutuu jennu waraana bilisummaa Oromoo dugda duubaan rukutaa kan jedhu tokko komii akkasiitti dhiyeessu kun bal'inaan sooshaal miidiyaa irrallee deema. Maal yaada maal qabda kanarratti? Egaa uummatii ragaadha. Yaani amma deebiin akkasii deebisu suni guddoo tariiti nam siyaasaati dhugaallee fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu uummatii lafa sanaa ni beeka. Uummatii lafa sanaa ni beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf argitee milishoonni lafa sanatti dhalatan ijoolleen lafa sanatti dhalattee uummata sana difeendi gochuudhaaf yeroo loltutti odeeffannoo jalaa baasanii akkaataan itti gaagaasisaa turan akkaataan itti bobbaasanii dudduubaan ammoo rukuchiisaa turanii fi jiranii jira jechuudha. Garuu akka waraana bilisummaa Oromoo yaaddoo ta'eetitti akka waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuudhaaf isaanitti yaaddoo ta'eetitti himachuun suni itti gaafatamummaa sana baqachuu natti fakkaata. Aarsaa uummanni kafalaa jiru suni laafina mootummaarraa hanqina sila caasan mootummaa keessa lafa sana jiru godina sana jiru agarsiiserraa akka dhufe sana ofitti fuudhuu baqachuurraa ololli akkasii kun deddeebi'aa malee waraanni bilisummaa Oromoo gochaalee akkasii sanarratti bakki itti hirmaatellee hin jiru fedhii akkasiitillee hin qabnu jechuudha. Goodellee kan akkasitti uummati keenya yoo hubate dansaadha. Amma yeroo ammaa kanatti yeroo diinni gamaa gamana nutti duuluudhaaf qophaa'aa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo nurratti dhukaasuun irra hin jiraatu. Mee waraanni yookiin qawween obbolaa jidduu jiru callisuutu irra jiraata kan jedhu kaampeenii tokko yookiin duulli wayii adeemsifamaa ture. Qawween obbolaa jidduutti jirtu haa callisu sagaleen qawwee haa callisu kan jedhu sana. Kana mee akka waraana bilisummaa Oromootti akka gaafatamaa dantaa damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromootti maal jetta? Egaa waraanni bilisummaa Oromoo qawween inni baatee deemu qawwee nagaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf deemtu baatee deema. Nagaadha fedha. Eenyuun caalaa nagaa fedha. Eenyuun caalaa sabatiinsa fedha. Sababni nuti qawwee baannee deemnuuf sababni nuti lola lolluuf iyyuu wareegama yookaan aarsaa uummanni silaa sirnicha jalatti kafalu sana hanqisuudhaaf naannee nagaa uummata keenyaa haka uummata keenyaa dhabame sana kabachiisuudhaaf jechuudha. Nagaan ammoo hawwiidhaan hin dhufu. Nagaanii tapha yookaan shira siyaasaatiin hin dhufu jechuudha. Nagaanii miira itti gaafatamummaatiin hojjechuu irraa dhufu. Wanni lola obbolaa lamaan gidduu jedhamu suni taphuma ture jechuudha. Taphuma ture. Ammoo wanni argitee qawwee callisiisu. Wanni argitee nagaa fidaa miidiyaa irratti haasa'uudhaan osoo hin taane qabatamaadhaan lafarratti hojjechuudhaani nagaa sanatti amanuu gochaadhaan agarsiisuu irraa dhufa waan taateef wanni sun amma hin taanetti qawwee callisiisuu wanni jedhamu sunis waanuma harka laf jalaatiin waraana bilisummaa Oromoo diiguudhaaf hojjetamaa ture tokko jira. Sana bal'inaan keessa seenu kasunirraa gadafe lolumatti jirraa jechuu barbaadetanii dajane wanna nagaa sana fidutu hin taane waan taateef lolumatti jirra. Hayyee egaa achi keessaa warri mootummaatti simbiraallee galanii hin jiru suni sana attamitti ilaaltu dhiibbaan inni fide jira waraana bilisummaa Oromoo irratti? Egaa qabsoon riphee lolaa qabsoodhuma namoonni sabboonummaa qaban qabsoodhuma namoonni argitee jaalalaa fi aantummaa uummataa qabanii walitti dhufanii walitti qindaa'anii
sirnaa fi heera sagantaa siyaasaa waliin tolfataniitiin gaggeessanidha. Egaa haala akkasii kana keessatti amma qabsoon jirutti qabsootti namoonni haaran leenji'aniitu itti dabalamu. Akkasuma immoo namoonni guyyaan ga'ee wareegamaniitu kaayyoo galmaan gaatu. Namoonni gari immoo dadhabaniis haa ta'uu, nuffaniis haa ta'uu, dirqama yookaan ajandaa biraas qabaatanii haa ta'uu, warri ba'anii keessaa diinatti galanis, warri keessaa ba'anii hojii dhuunfaa yookaan dirqama jireenya idilee isaaniitti warri deebi'anis ni jiru jechuudha. Kun amala qabsooti. Haa ta'uuti qabsoo keessa namni ganuuni qabsoo ni fayyadaayii, qabsoo keessa harcaatiin jiraachuuni qabsoo ni fayyadaa bu'aa qabaayii ka jedhu suni dhibbaa dhibba bu'aa qaba siin jechuullee yoon baadhe qabsoo keessa namooti silaa hin barbaachifne tokko tokko ba'uun bakka itti bu'aa qabaatu ni jiraata jechuudha. Kun xintaala bal'aa barbaada. Akkaataa lachuutti iyyuu ibsuu ni dandeenya. Bakki itti faayidaa qabaatu ni jiraata. Bakki itti dhiibbaallee qabaatu ni jiraata. Sun amaluma qabsooti waan taateef sana dandamatanii irra darbuun ammoo jabina gaafata jechuu kooti. Booree Lammii gaafatama dantaa damee siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin kan marii godhaa jirru daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya. Booree mee yeroo tokko tokko gaafii uummata keessatti ka'u kaasuun barbaada. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon inni loluu fi isa kamii Oromiyaa walaba argamsiisuudhaaf immoo federeeshinii keessatti Itoophiyaa dimokiraatessuu keessatti ga'een Oromoon federaalizimiidhaanii akka bulu sana barbaada kamii kan jedhu gaafii kana lamatu jira. Mee kanarratti yaada maal qabda? Egaa kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo dheeraa adda bilisummaa Oromoo keeraa baaboo keessatti caafamee jira. Sagantaa siyaasaa keessatti caqafamee jira. Akka qabsoo keenyaa sirna cunqursaaf saamichaa uummata Oromoo irraa kaasuudhaanii mootummaa walabaa Oromoo dhaabuudha jechuudha. Egaa galiin guddoon qabsoo bilisummaa Oromoo mootummaa walabaa Oromiyaa dhaabuu gaaf jennee hiree murteeffannaa uummata Oromootiin booda biyya walabaa ijaarrachuu ta'a jechuudha. Biyya walabaa ijaarrachuu keessatti qoonni uummanni Oromoo boruu hiree murteeffannaa sana keessatti sagaleen inni kennatu murtoon inni murteessu bakka guddaa qabaata. Haa ta'uti galiin qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddoon kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo inni dhumaa biyya walabaa yookaan mootummaa walabaa Oromoo sana gad dhaabuu taati jechuudha. Kan akkasitti uummatni keenya kiliirli yoo hubate dansaadha.